sena. Manni kullada. Namni jiru. Aye dia dami. Abon sintan. Waa odeessuudhaaf humnaan isin fidan. Odeeffannoo isinitti himuudhaaf hin dhuftan. Maalimoo miseensotuma akkamiin qaba. Warra hirriibaan qabansa. Nama 5,000 fi wayiin qabaa. Isaan kun hundinuu aktiif natti hin fakkaatu ofirraa diileet godhuun barbaachisa. Maaliif warra abshaalaatu barbaachisa. Zamanni ka abshaalummaati. Zamanni ka qaaruxeeti. Qaaruxee beektu? Zamanni ka akkasiiti jechuudha. Kanaaf warri sooshaal miidiyaa kana sii galtee fayyadamuu hin beekne warri feesbuukuma kanarra teessan irra guddaan nama keenyaa beektaa. Feesbuukiin qabaa malee akkaataa sii galtee feesbuukiin uummata isaatiif saba kanaaf sagaleetti ta'u irra guddaan hin beektu. Akkamiin namni sii galtee akka sabaatti sagalee saba kanaa ta'a hin beekan. Dhugaa dubbachuudhaaf 5,000 moo 10,000 isaa waliin diidamuun ta'e hordoftoonni kiyya yookaan jaallowwan kiyya hedduudha. Garuu kana keessaa wallee abaarsa Oromootu itti qeebalame. Warri abaarsa Oromoo itti qeebalames as keessa hedduu jira beekta. Warri abaarsa sabaa qabu. Warri saba kanaan jibbames hedduu na keessa hedduudha. Kanaa wajjin walleegaa walitti dhuubameensaa malee silaa miseensota hirriiba akkanaa waan qabu doormante jechuudha. Warra doormantii. Kanaaf dammaqaatiiti haasoynu warri kaadiree yoo taatanis barana rabbi isin haa baasu. Kaadiree barana rabbi haa baasu. Wanni guddoon irraa haasa'uu deemnu kaadiree yookaan warra foon dhiiga namaa nyaatu, warra dhiiga namaa xuuxu, warra saba Oromoo ajjeesuu malee sagalee saba Oromootiin taane irraa dubbachuu deema jechuudha. Waraabessi guyyaa Oromiyaa keessa jira. Waraabessi dhiiga namaa xuuxu. Waraabessi foonii fi lafee fi halloo fi waa hunda nyaatu waraabessi Oromiyaati. Kan uummata Oromoo hoogganna jiru waraabessi akkasii irraa dubbachuu barbaada jechuudha. Kanaaf dhiyaadha. Warri sii galtee waan nama dubbachuu deemu akka ajandaa kiyyaatti. Ajandaan kiyya wal dhibdee warra phiiphii jaantana yookaan warra ergamtoota wayyaanee kan ture kaamma bilisiginnaa ifiin jedhu warra kaleessa Oromoo ficcisiisaa ture kanarra badhaadhina ifiin jedhu warra kaleessa ijoollee Oromoo Tigree wajjin ajjeesaa ture kanarra badhaadhina jedhu wal diddaa isaanirraa hin dubbachuu barbaada jechuudha. Warra kaleessa wayyaanee wajjin Oromoo fixee arraan tana sii galtee kootii uffatee uummata Oromootiif qabsoona jee lafa dhiitu. Kan ammallee qeeroo Oromoo ajjeesaa jiru. Kan dubartii Oromoo gudeedaa jiru. Kan uummata Oromoo beeleessaa jiru. Kanarraa hin dubbachuu barbaada. Wal dhibdee sii galtee phiiphii Oromiyaa keessatti uumamte irraa hin dubbachuu barbaada. Warri sii galtee
waldiddaa kana akkaan hin dubbanne akka siigaltee hin deeggarre kiniina mataa fudhadhaatiti na dhageeffadha. Kiniina fudhadhaa kiniina mataa. Kanaaf waa'ee waldiddaa kanaa waa'ee waldiddaa PP Oromiyaa maddii waldiddaa PP Oromiyaa yookaan badhaadhina Oromiyaa isarraa maddeenni ilaaluun barbaachisaadha. Kana wanni siigaltee irraa dubbachuu deemu. PP Oromiyaa tan jennuun tan kaleessa qeeroo 5,000 ajjeesaa turte wayyaanee wajjin tanarra maqaa badhaadhinaa ifin jettee sagantaa tarsiimoo mililik warra deebisuudhaaf dhala Oromoo ajjeesaa ture. Tan ergachuun beeyne tan ergamuu malee ergachuun beeyne tan kaleessa wayyaaneedhaaf ergamtee ijoollee Oromoo fixaa turte. Tanarra naftanyaadhaaf ergamtee Oromummaa fi Oromoo balleessaa jirtu. Warra sagantaa tarsiimoo mililik abrii keessaa baasee badhaadhina Oromiyaa jee warra Amaaraaf tumsaa jiru irraa hin dubbachuu barbaada jechuudha. Kanaaf san dura wanni hin dubbachuu barbaadu namni siigaltee abbaa fedhe haa ta'u namni saba Oromoo kana ganu namni dhiiga saba Oromoo kana gannaqu namni ummata Oromoo miskiina kana kan ifiifuu jireenyi zal godhee jiru kan siyaasaadhaan shanee deeggarta ja'anii mataa dhukkubsanii ummata keenya hidhaa jiranii ajjeesaa jiran kana namni ummata kana miidhe bakka takkatti hin ba'u. Bakka takkatti hin ba'u. Kanaaf haqa ummata Oromooti jechuudha. Waldiddaa kana wanni fide hattuu lamaan wal lole. Hattuu garee nafxanyaatii fi hattuu garee shimallisiitu wal lole. Hattuun lama. Hattuun takka garee shimallisi. Hattuun takka garee Abbaa Duulaatii fi Abiyyii fi Tamasgeen Xuruneetii fi Hangaasaa fi Taayyees walitti dhahii garee tanaa fi garee hattoota lamaaniitu wal dheehe jechuudha. Gareen hattoonni lamaan kun warra siigaltee faayidaa Oromoo eegsisuudhaaf wal dheehe miti. Ummata Oromoo biratti gareen amma maqaa wal balleessaa jirtu PP Oromiyaa yookaan badhaadhina Oromiyaa keessatti duula karaa hundaa warri walirra qabsaawaa jiru. Warri olola walirra banaa jiru. Warri sababa olola walirra bananii dhugaa jirtu siigaltee akkaataa ummata Oromoo itti godhaa jiran baasaa jiran. Ummata Oromoo kan ajjeefame baasaa jiran dhugaa. Wal balleessina jaanii haqa Oromoo haqa siigaltee miidhama ummata Oromoo baasaa jiran dhugaa dubbachuudhaaf. Mootummaan PP'tun ummata keenya kan Karrayyuu jenosaayidii irra gaggeessan, duguggaa sanyii irra gaggeessan, duguggaa sanyii irra gaggeessaniiti shaneetutu irra gaggeessise, shanee irra raawwate, shaneetutu ajjeese jechaa turan jechuudha. Arra waan san raawwatanii jiti guyyaa lammaffaa irratti shaneen tarkaanfii siigaltee ummata Oromoo irra fudhachaa jirti. Abbootii gadaatii fi Oromoo Karrayyuu irratti duguggaa sanyii irra gaggeessan jedhanii miidiyaa isaanii cubbuu siigaltee ka boqqolloo malee gabaasuun beeyne san irratti gabaasanii jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Gabaasan. Dhiinni ummata Oromoo ka gannaqamaa jiru. Oromiyaa tana guutuu keessatti intalti Oromoo tan gudeedamaa jirtu. Abbootiin qabeenyaa tan zarafamaa jirtu hedduudha.
duuba warri siigaltee hattoonni garee lamaanii kun arraan tana ifiif wal dha'uu irratti ittiin wal kuffisuuf jecha yakka kaleessa hojjechaa turan kan dhooyfamaa ture walirra baasaa jiran jechuudha dhugaa dubbachuudha yakka san baasaa jiran wallaga kana keessatti nama nambifne wallaga kana keessatti dargaggoon Oromoo nafne wallaga kana keessatti hayyuun Oromoo hin nafne Arsii keessatti akkasuma Harargee keessatti nama 18 meesiro 7 kute kana rashanan mootummaa Oromooti. Kanaaf yakka duguggaa sanyii Oromoo irratti gaggeeffamaa jirtu hattuu lama yeroo walis siigaltee walis seenaa jirtu kana dhugaan Oromoo miidhaa Oromoo irratti gaggeessaa jiran gareen hattoota lamaan tun baasaa jiran jechuudha dhugaa dubbachuudha. Kana duuba siigaltee waldiddaan jara kanaa bakki irraa madde guddoon waa'ee jumaa awwataa miti. Kana siigaltee propagaandaadhaan maqaa qabatanii haa deeman malee konfliktiin isaanii guddoon walitti bu'insi isaanii guddaan waa'ee hannaatii haa taatu malee irra guddatti qabxii siigaltee isaan irratti wal dhabanii jira jechuudha. Qabxiin isaan irratti wal dhaban qabxiin isaan siigaltee irra wal nyaatanii gama hannaa garagalchanii hannasanii wal dhawanii harshallee wal buusuuf wanni isaan itti deeman sanaa fakkaattu malee waan isaa walif fite waan isaa walit garagalchee jira. Wanni isaa walit garagalche wanni isaa wal nyaachisaa jiru qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa guutuu keessa gaggeessaa jiruutu arraan tana siigaltee bilisiginnaa bakka lama baasee wal nyaachisaa jira. Kana dhugaan kana waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessaa qulqulleessine jechaa jira. Waraana bilisummaa Oromoo harka kan isiifne jechaa tura. Waraanni bilisummaa Oromoo bosona Oromiyaa keessan jiru jechaa turan. Waraanni bilisummaa Oromoo faayidaa takkan qabu maxxannee wayyaaneeti jechaa turan. Arraan tana duuba harkaa jiran. Arraan tana dhugaa ragaa bahaa jiran. Hangaasaan ragaa bahaa jira. Warri phiiphii hundinuu ragaa bahaa jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaadhaaf nageenya Oromiyaatiif sodaachisa jedhanii ragaa bahaa jiran. Oromiyaa guutuu walga'ee jira jedhanii ragaa bahaa jiran. Meeshaa gurguddoo ilaa hanqa xayyaaraatiin buusuu looncharii fi baazuqaa fi gurnoofii fi meeshaa humna gurguddoo akka qaban gareen muufattoota garee lachuu siigaltee gareen muufattoota hattoota siigaltee warree wal cabsuu barbaadu waa'ee cimina waraana bilisummaa Oromoo kana siigaltee ibsaa jiran jechuudha. Kana ammoo inni guddaan qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo godhaa jiru keessaafuu Harargee irratti mi'eessoo irratti tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo mi'eessoo irratti fudhateerraa kan ka'e dhala Oromoo ijoollee Oromoo nama 18 maniidhaa keessaa fuudhanii rashanuun kana wanni phiiphiin Oromiyaa beektu kana wanni mataa wal garagalchanii miidiyaa sooshaal miidiyaa rabbaanii akka wal dhawan godhaa jiru ciminni waraana bilisummaa Oromoo phiiphii bakka lama baaftee jirti. Waa'ee jumaa awwataa waa'ee hanna siigaltee jumaa sanaa fakkaattu malee wanni jaarmee phiiphii jedhamu kan Oromiyaa keessatti diigaa jiru kan akka sababaatti
diigominsa kanaa fi wal nyaatinsaaf sababa kan ta'e waraanni bilisummaa Oromoo jabaachuudha dhugaa dubbachuudha. Dhugaa dubbachuudha. Allah. Kanaaf mootummaan tun hanqa sii galtee mootummaa warra Tigraay kanaa wajjin lola gaggeessaa jiran hanqa Tigraay wajjin lola gaggeessaa jiran kana keessatti guyyaa tokko waraanni bilisummaa Oromoo bakka akkanaa nudhee tarkaanfii akkanaa nurra fudhatee bakka akkanaa sochii godhaa jira hin dubbanne jechuudha akka hin dubbanne. Waraana bilisummaa Oromoo akka sii galtee jaarbiyaatti akka waraanaatti akka waraana sii galtee humna jabaa qabuutti takkaa dubbataniin beekan warri beebbee takkaa dubbataniin beekan. Duuba osuma isaa waraana bilisummaa Oromoo dhoohisaa jiranii uummata Oromoo dhaga'een dura fincila jaanii osuma dheessaa jiraniiti arraan tana sii galtee ciminni waraana bilisummaa Oromoo ciminni waboon qabu warra bilisiginnaa Oromiyaa bakka lama baase jechuudha. Bakka lamatti isaan baase. Wanni irra walirra duulaa jiraniif tanaan. Meeshaan guddoon amma fakkeenyaaf phiphiin ittiin wal dhooytee ittiin wal kuffisuu deemtu miseensa waraana bilisummaa Oromooti miseensa shanee jaanii ittiin wal balleessuuf sii galtee ragaa sobaatii fi ragaa garagaraa walirra funaanaa jiran jechuudha. Rabbi isin haa balleessu silachuu. Garee muufattoota garee sii galtee phiphii ta wal nyaachaa jirtu ammallee sii galtee benziila isinit dunneeneeti akka isin wal nyaattan isin goonaa jechuudha. Haqa Oromooti. Dhugaa Oromooti. Rakkoo uummata Oromoo irratti gaggeessaa jirtan dhugaa baasaa jirtan. Wallaggaa kana keessatti dargaggoo Oromoo fixaa jirtan dhiiga ijoollee saniitu arraan tana isin wal nyaachisaa jira. Dubartii Oromoo ta isin sii galtee gudeeddan ta isin sii galtee mana irra gubdanii shaneetu irra gube jettan dhiiga uummata saniitutu arraan tana keessoo keessatti walitti bu'insa isinitti uumee arraan tana sii galtee wal nyaachaa jirtan jechuudha. Ganaa teessanii akkamtoota. Ganaadha. Uummata miskiina kana ajjeeftee dhalaa Oromoo tan kabajaa qabdu gudeeddee haadha Oromoo tan kabajaa qabdu mana irra gubdee badhaadhinni ati fiddu hin jirtu. Manguddoo Oromoo tan kabajaa qabdu ta ganda keessatti dargaggoodhaa fi haawwanii fi hundaan kabajaa qabdu xiqqeessitee manguddoo Oromoo harka duubatti hiitee shanee jettee mana hidhaa darbitee mana hidhaa keessaas baaftee ajjeeftee maaltu sii tola? Dhaaba maal dhaabta? Dhaabni kee galman ga'u miskiin Oromoo ajjeefte. Uummata Oromoo ajjeefte. Dhiiga uummata kanaatiif haqa uummata kanaatu arraan tana keessoo keessanitti ibidda qabsiise. Ibiddi kun sii galtee haqa Oromoo irraa kan qabate kana ibidda haqa Oromoo miidhamuu irraa kan qabate inni lammaffaa jabinni waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa tana keessa Oromiyaa guutuu keessa sochii godhaa jiranii fi tarkaanfii isinirra fudhachaa jiraachuutu arraan tana wal isin nyaachise. Dhugaan kanuma laal. Dhugaan uumama lamaan kana. Dhugaan kana. Dhugaan kana. Waa'ee galii Jumaatii fi kanan qaqqabate ta'a. Waraana bilisummaa Oromootiif wajjin jirte jettee himannaa yoo bantee sii galtee mootummaa tanaa qaanya wajattee tana dhoosite malee waldiddaan keessoo keessanii guddoon waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa dhuunfachaa jiraachuutu wal isin nyaachisaa jira. Kun dhugaadha. Kun dhugaa jiru. Dhugaan jiru kana.
dhugaan jiru kana jechuudha. Wayyaa rabbii. Wanuti nauma sii galtee Oromoo tana zallamee Oromoo tana miidhe hamil kaawe tokkollee hin arganne jechuudha. Ummanni Oromoo miskiina kana namni miidhe. Wallaahi abbaan fadhe milkaa'u. Hongawaadha. Tanaas sii galtee har'aan tana isin hongeesse jechuudha warra Phiphi. Tanaatu isin hongeesse. Haqa Oromootu isin hongeessee walitti isin deebise. Qabsoo ijoolleen Oromoo loltuun Oromoo waboon Oromoo gaggeessaa jirtuutu har'aan tana sii galtee walitti isin buuse. Wal isin nyaachisaa jira. Wali sii galtee jumaa awwataa'ee fi kana qaqqabataniif hin jiru. Jumaa sanillee sii galtee hanna keessa jiraatanillee hattuun lama sii galtee hanna irratti waliin loltu. Amma duraa sii galtee uummata Oromoo saamaatuma hataatumaas geessan. Sanii miti dubbiin. Kan isin wal nyaachisaa jiru sanii miti. Haasawa hangaasaa dhageeffadha. Hangaasaan dubbatee jira. Amata lamaan kana keessatti hangaasaan waraana bilisummaa Oromootii fi shanee kan jiru Oromiyaa keessaa qulqulleessaa turree jee. Ispeeshaalii Harargee keessaa qulqulleessaa turree jee. Haasawa isaa dhageessan. Kanaaf har'aan tana sii galtee waraanni bilisummaa Oromoo meeshaa gurguddoodhaan meeshaa ilaa hanqa xayyaara dha'uutti Harargee ispeeshaalii Harargee tana keessa bakka hin jirre bakka isaan hin jirre guyyaa kaleessaa kun hirna keessatti illee fi asaboota illee lola guddaa jira jeetti dhagaa ba'e jechuudha. Kana sii galtee cimina waraana bilisummaa Oromooti. Cimina sii galtee jajjabee Oromooti. Wanni har'aan tana sii galtee bakka lamatti isin baase. Kanaaf kun qaanyii guddaadha. Qaanyii guddaadha. Gana qaanyooytanii Rabbi isin haa qaanyeessu. Kanaaf namni sii galtee Oromoo tana miidhu, namni Oromoo tana ajjeesu, namni Oromoo tanarra sagantaa xiqqeenyaa baasu yeroo hundaa'u gadi galoodha. Yeroo hundaa'u hongawaadha. Yeroo hundaa'u kufaatiidha. Yeroo hundaa'u salphina. Yeroo hundaa'u keeysoo keeysanitti kufuudha. Kanaaf wanni sii galtee amma isin mudachaa jirus kana jechuudha. Kanaaf warra hongee Rabbi isin haa hongeessu malee. Hangaasaan sii galtee hangaasaa bitaayyeen akka malee sii galtee maraachaa jiran. Maraatummaa isaanii isaan sii galtee Rabbi isaan haa maraachuu. Garuu wanni isaan dubbachaa jiran mootummaan warri badhaadhinaa kun hanqam takka sii galtee ilmaan Oromoo ajjeesaa akka jiran ragaa walirra ba'aa jiran jechuudha. Nuti kan barbaannu duraanuu sii galtee uummata Oromootii fi dhala Oromoo kana kan fixaa jiru mootummaa tana warra sii galtee dhugaan Oromoo itti mul'anne warra sii galtee dukkana keessa taa'ee mootummaa tana deeggaruuf isaanumaa himuutu barbaachisaa jechuudha. Mootummaa tanarraa sii galtee uummanni Oromoo abdii takka illee hin qabu. Karrayyuu keessan nama ajjeesanii abbootii gadaa ajjeesanii guyyuma ajjechaan raawwatanii guyyaa lammaffaa shaneen sii galtee karrayyuu keessatti abbootii gadaatii fi dhala Oromoo jenosaayidii irra gaggeessu jedhanii yeroo gabaasanii turan jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Qaanyii uummata kanaa laal. Qaanyii uummata kanaa laal. Har'aan tana sii galtee yeroo qabsoon Oromoo karaa hundaanuu itti jabaattee hayni Oromoo isaan teessisuu dhabee dhugaan Oromoo fi hayni sii galtee uummanni Oromoo qabu kun walitti isaan deebise. Yeroo sii galtee
waraanni bilisummaa Oromoo humna godhatee meeshaa gurguddoodhaan Oromiyaa tana guutuu xuunfachaa jiru kanatti dhugaan kun ba'aa jira jechuudha. Dhugaa wanni baasaa jirus qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo yookaan sochii waraanni bilisummaa Oromoo godhaa jirutu arraan tana warra PP kana siigaltee walitti garagalchaa jira jechuudha. Kana siigaltee dhala Oromootii fi uummata Oromoo hanqaa mootummaa warri PP aangoo qabate kanatti nama meeqa ajjeesanii tilmaamuu waan nama dhibaatii miti. Bara wayyaanee takkaa Oromoon siigaltee mootummaa sodaattee hin beektu. Bara wayyaanee takkaa Oromoon ijoolleen Oromoo wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf mootummaa sodaattee hin beektu. Arraan tana bara ijoolleen Oromoo jecha tokko siigaltee wooma takka mootummaa faalleessinan addarra dhawanii bara. Addarra dhawan. Jenosaayidii gaggeessaa turan. Gaggeessaa jiran. Uummata keenya beeraawi humna isaan hin laalle guuranii ficcisiisaa jiran. Uummata keenya mana manarra deemanii qarshii 350 waan makalaakiyaa waan waraanaa waan hoomaa waraanaa jedhanii uummata keenya dirqisiisaa jiran. Hoolaasaa irraa fuudhanii siigaltee gurguranii waraanaaf deeggarsa waraanaa jedhanii akka uummanni fadhiidhaan maallaqa hanneetti miidiyaa boqqolloo irra baasanii deeggarsa aanaa akkanaarraa siigaltee hanqana harkanneechaa siigaltee uummata keenya waan uummanni uummata keenya waan nyaatu hin qabne irraa humnaan guuraniiti akkasii siigaltee umrii warra nafxanyaa kana ittiin warra tursiisaa jiru. Arraan tana siigaltee akka Oromootu tubbee. Dhugaan Oromoo hayni Oromoo nam tokkollee hin teessisu dhugaa dubbachuudhaaf. Namniif balleessuu barbaadu. Namni addunyaarraa of golchuu barbaadu Oromoo ofitti haa ta'u. Ati Oromoo ofitti uunaan saba kana miinaan ummata Oromoo miskiina kana zallamnaan waraqaa guyyuma bar guyyaa kaan muratte bar waraqaa du'aa. Waraqaa du'aa muratte. Sababiin isaa maali beektu? Ummata kanaatu hoqa qaba. Ummata kanaatu dhugaa qaba. Ummanni kun miskiina. Ummanni Oromoo miskiina. Ummata siigaltee of caalaa amba kabaju. Ummata akkasiiti. Hayni ummata kanaa siigaltee naman teessisuu jechuudha. Wanni arraan tana siigaltee hoolayyii tana wal sooshaal miidiyaa irra gabbaasee ummata keenya nuti wanni qabsoonuuf ummata Oromootiif nuti badhaadhina hin beeknu. Badhaadhinni kun akkana jira. Tanaaf qabsoonee nuti. Karrayyuu keessa akka ummata keenya baasee nama 16 jilbiiffachiisee rashanan tanaaf hin qabsoone jedhanii arraan tana siigaltee gabbahanii warri badhaadhinaa siigaltee boombii walirra dhoosaa jiran jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo hayyoota Oromoo qabsaa'ota Oromoo qeerroo Oromoo kan hidhaa baasee ajjeesaa jiru mootummaa kan akka ta'e uummanni Oromoo dhibbaa fi dhibbatti beeka. Garuu warra wallaaltotaatii fi guruppii wallaaltota jala deemtu siigaltee saniitutu gurri isaaniin dhageenye ijji isaaniin arkine malee uummanni Oromoo waan mootummaan kun godhaa jiru ni beeka jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf awwa seenaa gaa kaadiree mee warra badhaadhinaa seenaa mee seenaa. Allah maram yaa boo rabbi sabrii isin yaafannu wal fixu jirtanii. Wal fixu jirtanii sabrii isin yaafannu warri ijaan hin arkine warri iji jaamaa warri deeggartoota bilisiqinnaa jettanii siigaltee lafa dhiittan warri sammuun furrii warri akkan qabne warri bifan qabne warri ta'arraa malee taboruu hin beekne warri dhugaa ummata Oromoo hin beekne warri sabni Oromoo miidhamutti kan gammadu kan Oromoon xiqqaachuutti gammadu
warra sammuun furrii narrow mind warra sii galtee sakandi takkaaf yaaduu hin dandeenye arraan tana sii galtee mootummaan isin deeggartan mootummaan isin badhaadhina jettanii lafa dhiitaa jirtan ummata Oromoo akka godhaa jiran ifiif ragaa walirra ba'aa jiran jechuudha. Ifiif ragaa walirra ba'aa jiran. Kanaaf hangaasaan sii galtee jabaachuu qaba. Taayyeen jabaachuu qaba. Garuu ummanni Oromoo arraan tana sii galtee dhugaa Oromooti himnaa dhugaa Oromooti takkana waan sii galtee mootummaan tun Shimallisii fi Abiyyi faan godhanii mootummaa dhala Oromoo kan akkana ficcisiisan jettanii yoo lafa dhiittanillee ummanni Oromoo yakka isin kaleessa dalagaa turtan jalaa isin baasuu hin danda'u. Garuu haasofni isin himtan dhumaatiin mootummaan keessan ijoollee Oromoo irra raawwate warra hooleyyii isin deeggaruuf xiqqollee taatu sii galtee haa dhageeffatanii malee ummanni Oromoo duraanuu isin mootummaa nafxenyaa mootummaa Oromoo balleessuu irra dhaabbate akka taate isin beeynaa jechuudha dubbachuudhaaf. Hooloyyuma sii galtee warra badhaadhina jee ijaan qabne warra sii galtee waan takka hin beekne jazbaa guruppii hangaasaa fi taayyee meessanumatti hima. Kanaaf dhiiga ijoollee Oromootiin mootummaa akka jaartan dhiiga ijoollee Oromootiin Itoophiyaan tun akka jaaramtee turte amma duraas ummata Oromootiif ifa jechuudha dubbachuudhaaf. Kanaaf ani waan takka wanni ajaa'iba natti ta'u beektaa maal seete wanni ajaa'iba natti ta'u dhugaa dubbachuudhaaf akka ilma namaatti namni tokko akka ilma namaatti yaaduu barbaachisa. Akka ilma namaatti yeroon jiru namni Oromoo ta'e kan dhugaan sii galtee saba kanarraa dhalate faayidaa ummata kanaatiif sii galtee dursa kennuun barbaachisa. Mootummaan fadheewu ni kufa. Mootummaan fadheewu ni kufa. Kan zalaalam sii galtee si wajjin jiraatu faamilii ta'e wajjin jiraatu ummata. Kabajaa ummata kanaa eeguun barbaachisaadha jechuudha. Dhugaa ummata kanaa eeguun barbaachisaadha jechuudha. Yeroo ummanni Oromoo rakkate yeroo ummanni Oromoo miidhame ummata Oromoo kanaaf sagalee ta'uun barbaachisa. Kanaaf arraan tana jajjabee waraanni bilisummaa Oromoo anama fakkeenyaaf gammachuu arraan tana sii galtee gammachuu guddaan qaba dhugaa dubbachuudhaaf. Wanni nama gammachiisaa beektaa maali? Wanni nama gammachiisaa ijoolleen Oromoo tan ummata kanaaf miidhama ummata kanaatiif rakkoo ummata kanaatiif sii galtee gaara seentee tan saba kanaaf sii galtee gabrummaa ummata Oromoo kanarraa baasuudhaaf daggala seente arraan tana warra nafxenyaa kanaaf mootummaa nafxenyaa tana halaayiltee wali garagalchitee akka wal balleessan godhuun kun nutiif injifannoo guddaadha. Injifannoo guddaa. Hoolayyii fi deeggartoota hoolayyiitiif ammoo mata dhukkubbii. Ammallee gana dhukkubdan. Rabbi isin haa dhukkubsu. Waraanni bilisummaa Oromoo meeshaa gurguddoo qaba. Meeshaa baazuqa qaba. Loonchar qaba. Akkamitti hidhachiisan? Eenyu kana godhe? Hangaasan akkasii lallaba. Waraanni bilisummaa Oromoo kan ummata Oromoo miliyoona 50ti. Looncharii fi gurnoofii fi baazuqaan waraana bilisummaa Oromoo ni xiqqaata. Diroonii isin sii galtee kadhattanii dhiiga ilmaan hiyyeessaatii fi dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuudhaaf biyya Turkii fi Chaayinaa fi Ruusiyaa irraa fiddan san caalaa ummanni Oromoo miliyoona 60tu waraana bilisummaa Oromoo bira jira.
waraanni bilisummaa Oromoo wabiin isaa uummata Oromooti. Waraana uummataati. Waraana faayidaa uummata Oromoo eegsisuudhaaf qabsaawaa jiru. Waraana faayidaa mataa ofii eegsisuu fi uummata Oromoo xiqqeessuu fi uummata Oromoo balleessuudhaaf qabsaawaa jiru miti. Waraana Oromiyaatii miti jechuudha. Waraana kalee wayyaaneen jaartee arraan tanaas ergannoo Amaaraa ta'ee ijoollee Oromoo ajjeesaa jiru. Waraana akkasiitii fi mootummaa akkasiiti warri Oromiyaa kun. Uummata akkasiiti. Rabbi isin balleessuu ta'a. Dhugaan Oromoo isin balleessuu ta'a. Hayni Oromoo isin balleessuu ta'a. Waalaikum salaam qariimaa bagana gaannatti. Hayni Oromoo isin balleessuu ta'a. Oromoon dhugaa qabdi. Haqa qabdi. Namni Oromoo tana fixuqe xaliyaa maraatummaa, xaliyaa du'aa, xaliyaa siigaltee of galaafachuu of hin murate. Amma sanfin murtan. Sanfin murtan. Isiniif mallattoo itee jirti. Kanaaf qabrii qotadhaa. Osuma jirtanii qabrii qotadhaa if itti awwaala. Warri siigaltee badhaadhinaa. Kanaafan waldiddaa siigaltee warra badhaadhinaa kanarraa hin siigaltee dubbadhee waldiddaan badhaadhinaa paartii badhaadhinaa waa siigaltee Jumaa Awwadaa miti. Waa qabeenyaa miti. Akka keessitti isaan sanaa qopheeffatan malee wanni mataa isaan dhukkubsaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti babal'atee iddoo garaagaraa tarkaanfii isaanirra fudhatee isaan warra mootummaa sana warri mootummaa maal eegale maaraatoonii fiiguu eegalan waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbatanii qawwee takka dha'uu dadhabanii jiran jechuudha. Kanaan mataa isaan dhukkubsee walitti isaan garagalchaa jira. Kanaatu siigaltee duula oppiidiyoon duula badhaadhinni Oromiyaa akka ofuuf balleessu kanaa godhaa jira. Akkam taanaadha. Osoo uummanni kun godina tokkotti godina Wallaggaa qofatti achi quba qabachaa turan jechuudha. Arraan tana siigaltee sochii waraana bilisummaa Oromoo bakki isaan sossohaa jiran hin jiran jechuudha dhugaa dubbachuudha. Harargee kontirool guutuu siigaltee Harargee keessa socho'aa jiran, qabsaawaa jiran, kuffisaa jiran, booji'aa jiran, meeshaa irraa fuudhaa jiran, irraa booji'aa jiran. Hoolayyiin dura fiigaa jirti. Arsii tana keessatti siigaltee sochii waraana bilisummaa Oromoo babal'atee akka malee jira. Gujii fi Boorana kana keessatti akka malee Jimma keessatti akkas Shawaa tana keessa siigaltee hanga warshaa mootummaa guddoo kontirool godhanii keessa deddeemanii achi keessa haasa'u godhanii jechuudha. Tana hundaan mataa dhukkubse. Tana hundaa PP walitti garagalche. Tana hundaa PP walitti garagalche. Jabaachuu waraana bilisummaa Oromoo PP walitti garagalchitee jira. Rabbiin siigaltee walitti garagalchee sababa kanaan wal balleessaa jiranii jechuudha. Rabbii ammallee isinaa balleessu. Dhabame isinaa godhu. Yoo isin siigaltee dhabama taatan haasoo maqaa keessanillee dhoowinee beektaa isin hin haasoynu. Rabbiin siigaltee asumatti isin hambisu. Ifumaa Rabbii warra wal balleessu isinaa godhu du'aa isinii gooname. Warra wal balleessu warra dhiiga wal gannaqu isinaa godhu. Amin jaa. Warra wal balleessu warra dhiiga walii gannaqu warra caasoo wal qabee wal kuffisu Rabbi isinaa godhu warra badhaadhinaa. Jabaadha. Warri badhaadhinaa jabaadha. Jabaadhaati caasoo wal qabaa wal kuffisa. Ija wal keessaa guura. Wal qaqqalaa wal balleessa. Warra wal balleessu Rabbi isinaa godhu. Amin jibo. Amin.
Amin ji warra badhaadhinaa guyyaa boruu biiroo keessatti warra badhaadhinaatu wal fixee ablee wal diranii shugguxii wal dha'anii nu haa dhageessu. Tana nu haa dhageessu baro. Hooggantoonni badhaadhinaa akka jiru sii galtee wal balleessanii aboo irra ol balleessee sii galtee qabrii wal buusu rabbi sinaa godhu du'aayii tana qabadha du'aayii jabduudha. Warra shishim warra wal hurreessu rabbi sinaa godhu. Kanaaf akka isin wal hurreessitan akka isin wal cabsitan akka isin wal kuffiftan rabbi sinaa godhu. Tanaaf tanumaan jechuu barbaada. Warra badhaadhinaa jiraatan as baamee maggaarraja jalaa as baati. Aamin jaa yoo haasoo barbaadanillee carraa isiniif hin kenna. Yoo hin jiraanne ijji tunis ahumana diddiimatti. Nagaan jiraadha. Kanaaf gaa har'a dhiyoo tana laayivii tanarraa akka maleen ture. Kanaaf inshaallah rabbi nu alaaf suni deemina. Injifannoon ta'u uummata Oromooti. Hayni Oromoo ganaadha sii galtee isaa wal ficcisiisee Amaara wal ficcisiisee namni Oromoo miidhe hundinuu wal fixaa jira. Tigireen kaleessa Oromoo miidhe isinis booddeesii akka taate argitan. Amaarri Oromoo tuffatu haayitee dhumee jira akka malee dhumee jira. Eeltiraan Oromoo irra shira dalayde dhumtee jirti. Bilisiginnaan Oromoo irra shira dalayde dhumaa jirti. Taan dhukkubaan dhumaa jirti. Taan sii galtee ifii wal fixuudhaaf amma qophaa'aa jirti. Taan sii galtee dhukkuba sammuutiin dhumaa jirti. Kanaaf namni Oromoo fixuqe tokkon boo Chaayinaanis gana dhumte jechuudha. Chaayinaan gana dhumti warri Turkii gana dhuma. Maaliif warri mootummaa shiraa kana gargaare hundi Ruusiyaa faajii gana dhuman. Namni Oromoo tana sii galtee fixuqe. Wallaahi nam tokko jalaan boo. Namni umrii dheerachuu barbaadu. Namni jireenya qananii jiraachuu barbaadu. Ummata Oromootii fi haqa ummata Oromoo ofirraa eega. Ofirraa eegaa dhugaa dubbachuudhaaf. Bakka takkatti jalaan baatu. Haqa ummata Oromootii fi dhugaa ummata Oromoo jalaan baatu. Numa garuma dachii galta. Akkuma malee duuta. Ummata Oromoo miidhee, ummata Oromoo zarafee, ummata Oromoo maqaa balleessee, ummata Oromoo ajjeesee watte. Abaarsi sii galtee hayni ummanni Oromoo qabu yoo siinillee hin dhufne ijoollee tee keessaan dhufuu ta'a. Dhalatee keessaan dhufuu ta'a. Kanaaf abaarsa kana jalaa abaaramuu kana jalaa ummata Oromoo eeggadha. Namni haylii qabu sii galtee ummata Oromoo eeggata. Hayya dura ummata Oromootii fi haqa ummata Oromoo ka eeggate yeroo hundaa'u sii galtee jireenya gaarii jiraata jechuudha dubbachuudha. Warri ummata Oromoo xiqqeesse, warri ummanni Oromoo baga du'e, ijoolleen karaarra yaatee dhumtee baga dhumte, warri jiru, warri sii galtee deeggartoonni bilisiginnaa kaan dhukkuba sukkaraatiin dhumaa jira. Kaan dhukkuba giffiitiitiin dhumaa jira. Kaan dhukkuba onneetiin dhumaa jira. Biyya hunda keessatti. Kaan sii galtee dhukkuba sammuu hamaa keessa galanii jiran jechuudha. Kanaaf kana itti fidaa jiru rabbiitu itti fidaa jira. Dhugaa Oromootu itti fidaa jira. Kanaaf namni sii galtee baraaramuu barbaadu. Namni jireenya gaarii jiraachuu barbaadu haqa ummata Oromootii fi dhugaa ummata Oromoo ofirraa eege. Ummanni kun ummata sii galtee yoo kadhatellee rabbiirraa waa argatu. Ummatu yoo sii godhuu feete yoo godhinsa feete ummata Oromoo kanaaf yoo tolte yoo ummanni kun si eebbisee jireenyi kee bakka feetetti ati jireenya qananii jiraattu dhugaa dubbachuudha. Bakka tana qabadhaa dhugaa dubbachuudha. Kanaaf hoolayyiin amma fakkeenyaaf hoolayyiin phiphii gamanaa gamanatti wanni sii galtee walitti duultee wal balleessaa jirtuuf haqa Oromoo kana sarban. Dhugaa Oromoo kana awwaalan. Ummata Oromoo miskiina kana ajjeessan.
ummata Oromoo eenyummaa Oromummaa kana balleessuudhaaf halkanii guyyaa irratti dalagaa jiran. Kanaatu siigaltee hirriiba isaan dhorkee dhugaa kanaatutu ummata kan akka isaan wal balleessan godhaa jira. Dhugaa kanaatu dhugaa ummanni Oromoo qabuututu waraana bilisummaa Oromoo jabeessee beeke. Dhugaa ummanni Oromoo qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo akkanuma lafaa ka'eetii miti. Eebba ummata Oromootiini waraanni bilisummaa Oromoo kun siigaltee irreesaa jabeeffate. Eebba. Dhugaa ummanni Oromoo qabu kana kabaje waraanni bilisummaa Oromoo. Ummanni Oromootis haqa isaa waan waraanni bilisummaa Oromootiif fi warri qabsoo bilisummaa Oromootiif gaggeessaa jiru kun waan kana godhanii fi eebba ummata Oromootiin arraan tana irree waraana bilisummaa Oromoo jabaattee Oromiyaa guutuu keessatti diinni dura fiiguu malee dura dhaabbachuu dadhabee jira. Kana jechuu dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf namni ayilii qabu haqa Oromoo ofirraa eegu. Namni ayilii qabu. Namni ayilii qabu dhugaa Oromoo ofirraa eege. Yoo ayiliin sirraa fuudhamte ammoo as teessee deeggaraa badhaadhinootti ati siigaltee dhukkuba sukkaraatii fi giffiitii fi dhukkuba sammuutiin qabamaa jirta. Dhugaa dubbachuudhaaf amma akka siigaltee riisarchiin gaggeeffamaa jirtutti irra guddaa warri badhaadhinaa warri deeggartoota badhaadhinaa dhukkuba sukkaraatii fi giffiitii fi siigaltee dhukkuba onneetii fi dhukkuba sammuutiin qabamaa jiran jechuudha. Yoo mootummaan kun kufe akkam taanaa? Waraanni bilisummaa Oromoo jabaate Oromiyaa tan dhuunfachuudhaaf siigaltee halkanii guyyaa socho'aa jira. Akkam taanaa dhukkuba sammuutiin qabamaa jirtan. Kanaaf hankanumaan jechuu barbaadaa fayyaadaa galatooma injifannoo uummata Oromootiif haa taatu. Inshaallah guyyaa biraa walitti deebinaa. Nagaan jiraadha.